Hin beektanii miti. Dhiirris shamarris namni wanta kana wallaale hin jirtanii hin beektanii hin beeknaa jechuudha. Uftanii immoo safuun jedhina kana agarsiisuu keeti. Meeqaan keechaan kana asirraa qoodaa dhaabbachaa oolu kanaa miti. Inna kana jechuun fireen takkittiin tuni Itoophiyaa keessatti birrii bagalteedha. Fireen takkittii tuni. Fireen takkittii tana tarii sa'a tokko keessatti fayyadamtee gatuu dandeechaa hin beekamu. Birrii bagatta sa'a tokko keessatti amma guyyaa 5-6-7 hagam akka fayyadamtudha. Namni akkamitti jiraata haala kanaan. Duraan kuni 30 okkeeta qaba. Baaskeetiin 30 kuni birrii 20-80 faanaan beekaa 60 bitee arra garuu zooroo birrii 3,000 ta'ee jechuudha. Haala kanaan akkamitti jiraanna nuti? Nuti akkamitti jiraanna kaayeshii waan uumaa kanarratti yoo dubbannes nurraa hin bushaa'u. Shamarran kamiyyuu taanaan ofirraa fuunee yookaan ofitti goonee wanta nuti dhufu miti. Kuni waaqatu nu uume shamarran kamiyyuu waggaa 15 ol darbina waan arguu dandeechu. Indoo waggaa 14nis kan argan jiru, 12nis kan argan jiru. Kun uumaadha jechuudha waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Egaa waa'ee yeroo ammaa kanatti waa'ee qaala'insa yookaan immoo qaala'insa moodesii irratti moodesii shamarran baatiidha yoo itti dhufu dirqama isa qabaachuu qabdi. Yoo isa hin qabaanne immoo baay'ee itti ulfaata. Maaliif jennaan namni dhiiga ofirra yaasaa karaarra deemu hin jiru. Asumarraan illee osoo hin galateeffatiin kan bira hin darbin ijoollee dhiiraa afaan Amaaraatiin hojjetan. Dhugaan sin hin jira ijoollee Oromoo osoo hin taane irra guddina ijoolleen dhiiraa afaan Amaaraatiin hojjetan waa'ee kanarratti sagalee ta'uudhaan gara wantoota garaagaraatiin sagalee nuu ta'aa jiru galatoomaa sin hin jennu. Egaa shamarri takka dhalattee gaafa waggaa 14 ol dabarte bireedii waan arguun isheerraan oollee hin argiti. Hanga waggaa 50 guututti dirqama dubartiin takka ni argiti. Egaa gizee hawwalii keenyaa kan duraanii moodesiin kunis baay'inaan hin babal'anne Itoophiyaa keessa. Yeroo ammaa kana garuu babal'atee jira. Namni isaa osoo hin kaawwatiin ba'e ulfaata dhedhee yaada. Egaa haala qaala'insa yeroo ammaa kana keessatti garuu baay'ee dabalee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf duraanii firee 10 kan of keessaa qabu qarshii 60 jechuudha. Kan bitaa turre darzana tokko jechuudha. Shigii tokko shigeechuun shigii akka biyyoota Arabaa maatii sasinitti fakkaatinaadha. Maatii biyyoota Arabaatitti amma fakkeenya faanii jarri kiyya yeroo naa bitanitti hambaatii 4 na fayyadu, baatii 5 na fayyadu, shigii guddicha tokko gizee tokko bitan hanga baatii 5 na fayyada. Isa san isaan birrii 15 hanga 30 qofaan bitu jechuudha. Baay'ee rakkasaadha. Egaa Itoophiyaa keessatti ergan galee shigeen aganuma geggeechi xiqqoodha. Guddaas miti. Aguma obboleettiin keenya nutti agarsiiste kana jechuudha. Qarshii 60 jechuudha kan bitaa ture egan galee. Amma garuu immoo dachaa dabalee jira. Haa ta'uutii garuu dachaa haa dabalu malee obboleettiin keenya firee takkittiin birrii 100 galtee qarshii 100 galtee jirti. Kan jettee fi qarshii 100 hin galle irrifatiin obboloota koo jireenyi qaala'ee jira qaala'ee jira. Isheen shigiin birrii 60 binnu tuni qarshii aga 160 hanga 170 galee jira. Kun immoo nu irratti dhiibbaa guddaa ni geessa jedhee tayyaadha. Sababiin isaa nama tokkotti baay'isuu danda'a. Shigiin kun yeroo tokko gahuu dhabuu danda'a. Shigeechuun baay'ee xiqqoodha. Keessattuu immoo kan biyya keessaa kan Itoophiyaa keessaa baay'ee haphiidha. Akka biyyoota Arabaa san bakka of danda'a miti. Dhugaa tokkoo kaawwatanii hin dabarsa jechuudha yeroo tokko. Ni galee hin dabarsa. Obboloonni keenya hedduun baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Kuni kan uumadha waan ta'eef shamarra hedduu qaana'uu dandeechuu, salfachuu dandeechuu. Garuu wanti kun sagalee ta'amuu waanuma jiru jechuudha. Ni galee waanuma jiru. Har'a wanta kanarratti sagalee hin ta'anne yoo ta'e haalli jireenya Itoophiyaa dhugaan sinitti himaa dachaa dabale jechuudha. Warroota Itoophiyaa keessa jiraataniif jireenyi akkanatti ol dabale keessattuu haala naafxatiin dabalatee amma karaa tokko deemu dhugaan sinitti himaa magaalaa Qarsaati magaalaa Sallaa deemu qarshii 1000 akka carraa 500 illee deema namni rakkate ka makiinaan quufee saniin gubboo kaffaltee seentalaan. Saniinuu gubboo kaffalteet raddaatti siseessa malee makiina yaabbachuun karaa deemu ulfaateera dhugaan sinitti himaa.
ijoolleen ganda gara muunessaa taatan akkasumas immoo ganda daamuu taatan amma dhugaa dubbachuudhaaf kanafaa dubbachuun nama qaanechaa qarsaarraa karaa daqiiqaa 7 bichaadha jechuudha. Daamuu qabuuf kan deemamu daqiiqaa 7 bichaadha. Deemsa daqiiqaa 7 fi qarshii 500 gaafata jechuudha makiinaan dhugaan sinitti hima. Waan afaan namaati irratti nama qaanechuudha. Dubbachuufis nama qaanecha. Karaa muunesaatiin ijoolleen deemtaan bajaajiin kan gaafatu qarshii 200 jechuudha. Achumaanuu wayyan jedha haa ta'u garuu karaan kun hagana hangaafatu miti baay'ee dhiyoodha walitti dhiyoodha jechuudha. Sinigalee eegoo fi qarsaa jechuun ol jala jira. Garuu yeroo amma kan ittiin deemamaa aga 200ti. Kun immoo baay'ee ulfaata yaadaan keessattuu abbootii keenya irratti hawwootii keenya irratti bakka baay'ee ulfaata. Haalli jireenya bunni malakkaa takkittiin qarshii 50 galteerti. Yeroo amma kana bunni malakkaa takka suuqii xixiqqaa irratti haga 60 haga 70tiin gurgurama. Garuu suuqii gurguddaa irratti hanga 50ti jechuudha. Sukkaarri kiiloon tokko 200 tureyyuu oluma ka'ee 250 galeera. Bunni immoo kiiloon aga 1,800 hanga 2,000 illee galeera jechuudha. Kana jechuun haalli jireenya Itoophiyaa zayitiin abbaan liitirii 5 duraan 2,000 iyyuudha. Amma garuu aga 3,000 jala dhufaa jira. Sinigalee miti jechuun jireenyi dachaa soogiddi biyya keessatti oomishamu soogiddi waddadullee nama hin garramu maaliif jennaan nyaanni nyaatamu hunduu nyaata kamuu keessatti coomas haa ta'u bassaas haa ta'u soogidda hin qabu taanaan nyaanni sun sitti hin tolu. Kanaaf soogiddi waddadus garuu immoo gizuma tokkoon ol ka'ee qarshii 50 guyyuma tokkoon qarshii 50 dabaluu jechuun nama rifachiisa. Hawwootii keenya rifachiiseera. Maaliif jennaan kan makaraa argee jireenya oofachaa jiru jira. Jireenya oofachuu dadhabee kan waan godhu dhabee kan nyaata dhabee agabuu bulu jira. Dhugaa kan ala laalaa har'a galgala immoo maala nyaadha jedhee kan ala laalu jira. Waa hedduu jira. Itoophiyaa keessatti nan hojjedha hoo jette hojiin giraa kasi gabba'u jira. Kasi si bakka hin beeku jechuudha. Bara kana in ulfaata. Itoophiyaa jechuun ni ulfaata. Waaqayyoon kanumarraan immoo ga'ee jedhee haala nuuf haa mijeessuu. Haala jireenya nuuf haa sirreessuun isiniin jedha. Egaa jireenya oofachuu kan danda'u nama cimaa ofitti amanaa ana jedhe bakka ana jedhee ofitti amanee hojii isaatitti amanee nama ciniinnateen alatti jireenya Itoophiyaa dachaa 3 ulfaateera jechuudha. Walumaa galatti ulfaachuu keessa darbee dachaa irratti ulfaateera. So asumarraa wanti nani jechuun barbaade gara biraatitti kuuwwan illee inuma uffata namni kaan dhiisuu qabus ni dhiisa. Fakkeenyaaf sukkaara dhiisuu danda'u. Bunas dhiisuu danda'u. Hawwoonni keenya garuu buna dhiisuudhaan yaadu an akka keenya kun dhiisuu dandeenya jechuudha. Wanti dhiisuu hin dandeenye soogiddaa fi moodesii dubartootaati. Kunniin lamaan Itoophiyaa keessatti nuuqannasuu qaba. Dirqama jechuudha. Kanniin lamaan nan dhiisa odoo jette fakkeenyaaf soogidda nan dhiisa odoo jette abadan dhiisuu hin dandeechu. Maaliif jennaan bassaa abbaa fedhe odoo jette soogidda malee mi'aawu waan ta'eef. Akkasumas immoo moodesiis gaafa baatis sun gahe gaafa jiini sun gahe nan dhiisa odootti sin dhiisisu ofiif jaa'a waan ta'eef hin beekne shamarroonni jechuudha. Kunniin lamaan sagalee jabeechatii irratti taa'aa siniin jedha. Ani waleen teechanii warroonni sagalee nu taa'aa jirtan ulfaadhaa galatoomaa akkanumatti ammallee Waaqayyoon nama sagalee shamarranii ta'u sinaa godhu keessattuu ijoolleen dhiiraa sagalee nuuf taatan galatoomaa siniin jenna. Turtii gaarii siif haa ta'u hundi keessanuu galatoomaa.